Ashamaa akka mooltan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turanii Ingidaati. Phaaphaasonni Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiitiin amajjii 22 bara 2023 muudaman ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef kennaniin Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii hojii hafuuraa hojjechuuf hundeeffame jabaatee itti fufaa jedhan. Phaaphaasonni kunneen ibsa kaleessa kennaniin geggeessitoonni Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii tokko sodaatanii yookaan maallaqaan bitamanii warraaqsa hafuuraa kana keessaa harca'an jiraatanillee abboonni hafuuraa hafan uummata keenya waliin ta'uun qabsoo eegalle itti fufnaa jedhanii jiru. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dilbata darbe gaaffii uummataa duubatti dhiisuun namoota ofiif fedhu qofa muudee gara kutaalee lallabaa Oromiyaa fi sabaaf sablammiitti ramaduun isaanii yaadatama. Hordoftoonni amantichaa garuu muudama dilbata darbe raawwatame kana hin simannu jechaa jiru. Phaaphaasonni Oromoo ji'ootaan dura muudamanii muudamni isaanii Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin beekamtii mulqame gara kutaaleetti ramadamneetti bobba'uun uummata keenya tajaajiluuf qophiitti jirra jedhanii jiru. Ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef kennaniin bilisummaa amantii uummata keenyaa mirkaneessuuf hanga wareegama lubbuutti iyyuu qophoofnee jirra jedhu abboonni kunneen. Oduudhuma walqabatuun hojii gaggeessaan mana lubummaa magaalaa Shaashamannee Malaaka Gannat Luba Habtaamuu adeemsa natu siniif beekaa Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Oromiyaa irratti hordofaa jiru balaaleffatanii jiru. Sinodoosichi abboota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiin kutaalee lallabaa Oromiyaaf muudaman beekamtii dhowwatee namoota uummata biratti fudhatama hin arganne muudee bobbaasuuf yaalaa jira. Adeemsi kun fudhatama hin qabu jedhan. Keessumaa kutaa lallabaa Arsii Lixaatti nama uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabne Abuna Naatnaayil Ramaduun isiniif erginee irraa simadhaanuun jechaa jira. Abbaan Oromoo kutaa biraaf hin taane ammoo nuufis abbaa ta'uuf hin danda'u. Nama ergama isaanii dagatanii sirna Minilikiin nutti leellisan hin barbaannu jedhan. Nuti akka kutaa lallabaa Arsii Lixaatti abbaa Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiin nuuf muudaman abbaa Phaawulosiin alatti qaama kamiin iyyuu hin simannu. Mootummaanis uummannis murtoo kana nuuf beekuu qabaa jedhan hojii gaggeessaan mana lubummaa magaalaa Shaashamannee Malaaka Gannat Luba Habtaamuu. Gara oduuwwan birootti wayichaa ceenu ammoo miseensi koree hojii raawwachiiftuu waldaa Maccaa fi Tuulamaa obbo Tolosaa Kiishee ijoollee isaanii lama waliin hidhamuun dhagahame. Maanguddoo biyyaa fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan ta'an obbo Tolosaa Kiishee mana jireenyaa isaanii keessaa miseensota maatii waliin qabamuun hidhamanii jiru. Namni Buraayyuutti dubbifne tokko akka himanitti obbo Tolosaa Kiishee mana isaanii magaalaa Buraayyuutti argamu keessaa adoolessa 11 bara 2023 ijoollee isaanii dhiiraa lama waliin milishootaa fi poolisoota idilee magaalaa Buraayyuutiin qabamanii hidhamanii jiru. Maanguddoon kun yeroo garaagaraatti qaamolee nageenyaa mootummaatiin qabamanii hidhamaa turuu kan ibsan maddi keenya maatii isaanii waliin erga hidhamanii torban tokko ta'us hangammaatti qorannoon sirnaawaa akka irratti hin godhamnee fi mana murtiitti hin dhiyaatinillee ibsanii jiru. Bakka buutonni hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa fi jaarmiyaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan OLLA haala Oromiyaa irratti marii ergamaa addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Ambaasaadar Maayik Hamar waliin taasisaniin mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa galmee biyyoota sarbamiinsi mirgoota namoomaa hamaan keessatti raawwatamurraa haquuf murtoo dabarse qeeqanii jiru. Hammam wal waraansi kaaba Itoophiyaa dhaabbatee naannichatti haalli fooyya'aan uumamus kutaalee biyyattii biroo keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa itti fufaniiru kan jedhan bakka buutonni hawaasaa kun keessumaa haalli Oromiyaa yeroo akkaan hammaatee itti fufee jirutti United States yaada kanarra gahuun murtoo yeroo isaan eeggannedha jedhan. Ambaasaadar Maayik Hamar gama isaaniitiin mootummaan Ameerikaa fooyya'insa kaaba Itoophiyaatti mul'ataa dhufee fi tarkaanfilee qabiinsa mirga namoomaa fooyyessuuf eegalaman akkasumas marii nagaa jajjabeessuuf murtoo kanarra gahuu ibsan. Bakka buutonni Oromoo maricha irratti hirmaatan haqa yeroo ce'umsaa dabalatee hojiileen hiree biyyattii qajeelchuuf hojjetaman Oromoo akka saba guddaa biyyattiitti kan hirmaachisan tahuu qabu jedhan. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalamee dhaabbate ilaalchisuunis gaaffii kan dhiyeessan bakka buutonni Oromoo Itoophiyaatti nagaa buusuuf gahee United States taphattu kan deeggaran tahuu ibsanii jiru. Oromiyaa dabalatee qonnaan bultoonni guutuu Itoophiyaatti argaman rakkoo gama dhiyeessii xaa'ootiin isaan mudateen yaaddoo hamaa keessa jiraachuu dubbatu. Waggoota lamaan baranaa qarshii 2,000tti gurguramaa kan ture xaa'oon kuntaalli tokko amma qarshii 10,000 iyyuu hin argamu jedhu qonnaan bultoonni. Yaa'ii mana maree bakka buutota uummataa dhiheenya taa'ame irratti mootummaan deeggarsa xaa'oof birrii biliyoona 21 ramaduu ibsee ture. Haa ta'u malee qotee bulaan biyyattii xaa'oo argachuu dhabuun rakkoo guddaa keessatti kufee jira. Hammam rakkoon kun akka furamuuf hawaasni yeroo dheeraaf gaafataa turus
mootummaan rakkoo qotee bulaa mudate furuu caalaa qonnaan bultoota gaaffii mirgaa gaafatan hidhaatti guuruu filatee jira. Aanaa Ambootti xaa'oon kuntaalli 260 as buuteen isaa dhabamuu qonnaan bultoonni himan. Xaa'oon kun kan dhabame qonnaan bultoonni birrii baasanii erga xaa'oo hirachuuf yuuniyoonii qonnaan bultootaa dhaqanii qarshii kaffalaniin booda jedhamee jira. Qonnaan bultoonni aanaa Amboo ganda Dikii adoolessa 10 bara 2015 xaa'oo fudhachuuf gara magaalaa Ambootti imalanis xaa'oo mankuusaa keessa ture dhoksuun gaafa adoolessa 13 bara 2015 qonnaan bulaa xaa'oos maallaqas dhowwatanii ari'anii jedhu. Akka maddi waan kana keessa beekan OMN'tti himanitti xaa'oo halkan fe'anii gurguranii jedhu. Qonnaan bulaan qarshiin xaa'oo kuntaala 260 irraa guuramee gara bulchiinsa godinaa dhaqnaan bulchiinsi godinichaa ari'ee jira. Bulchiinsa aanaas dhaqanii ari'amanii jiru. Uummanni qaamatti iyyatu dhabnaan harka duwwaa gara manaatti dacha'uuf dirqamee jedhu. Kun kanaan osoo jiru adoolessa gaafa 12 bara 2015 magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanoonnootti xaa'oon kuntaala 160 karaa seeraan alaa dabarfamaa ture to'atamuu waajjirri poolisii aanichaa beeksisee ture. Waraanni kaaba Itoophiyaa wal waraansa bara 2022 keessa addunyaa irratti geggeeffame keessaa isa guddichaa fi lubbuu namoota hedduu kan nyaate ta'uu qorannoon tokko ifa taasise. Qorannoon Oslo Peace Institute'tiin godhamte akka jettutti bara 2022 keessa waraana 55 oltu guutuu addunyaatti geggeeffamaa ture jedha. Isaan kana keessaa lolli kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa turee fi waraanni Ukraine isaan hamoo ta'uu balballoomsee jira. Gama biroon waraanni Yemen, Afgaanistaanii fi Siiriyaa keessatti geggeeffaman laafaa dhufuu isaanii ibsa qorannoon kun. Oduu keenya xumuraatiin artist Haloo Daawwee akka malee dhukkubsattee tumsa akka barbaaddu himtee jirti. Waggoota 3 darbaniif magaalaa Adaamaatti dhaabbilee fayyaa garaagaraatti wal'aanamaa kan turte Haloon yeroo ammaa dhibeen isheetti hammaatee jiraachuutu himama. Yeroo ammaa kan hospitaala Jeneraalaa Adaamaatti wal'aanamaa kan jirtu artist Haloo Daawwee ol kaatee miilaan dhaabbachuu waan hin dandeenyeef wiilchariidhaan socho'aa akka jirtu dubbatti. Yeroo ammaa herregni baankii maqaa isheetiin banamee waan jiruuf namuu humna qabuun achirratti gumaachuun akka birmatuufis waamicha goote. Artist Haloo Daawwee artistoota Oromoo bara dukkanaa keessa aartii muuziqaa fi kabaja haqa uummata Oromootiif wal'aansoo olaanaa godhan hangafoota keessaa nama tokko. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoo sa'aatii kanaaf qabnu kanneen turanii babal'ina oduuwwan kanneeniif kanneen biroo dabalannee dabaree oduu keenya galgalaatiin walitti deebinaa. Isinis waan waliin turtaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif hawwina.